السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا خردوتا بيجي في جاون كيسنو بجانا جانا تنس نينجا. الرام هدرة كوراين دبتشو ديما هدرة إن دبتشو ديمو. لقمتي الدبلسما أورمو متش عفيت ولا ما تكون داي سوانجور راين دبتشو ديما. سربانا مارون كان لقى فني ورد دبنا. هنگا نمنو الجلسة ينو سربخانين اسم أخيرا. سربخانا وجين تورتي غير مكينجا. Kabinya puna lubun wareka berbajisa warri khafale sa sena kurata khaisa irun ya dachisa kabajamo daawwattoota keenya silaa sheer gootanii hedduun tolaa wanneen dura dubbachuu deemu waan hedduu murteessaa waan ta'eef egaa akkuma beekamu barii bareentoo dubbatanii seenaa qabsaa'otaa haqa qabsaa'otaa dubbachuu hin haftu maqaan kiyyaa fi inni qabsaa'ota waliin deema maaliif yeroo hedduu seenaa qabsaa'ota seenaan dagatan irratti hojjedha waan ta'eef arras ammoo waan haqa qabsaa'otaatiin dubbachuuf deema hayni qabsaa'otaa yoomillee dhoofifamuu hin qabu hayni qabsaa'otaa dhoofifamuun haqa qabsoo bilisummaa Oromoo dhoofisuudha waan ta'eef dhugumatti adda bilisummaa Oromoo maccaa fi tuulamaatu hundeesse waan jiru hin dubbachuu deema waan ta'eef sirba kanarraa hubattan jeetan abdadha sheer godha ammallee sirba kanaan isin affeerra deebi'e.
sabara mokkuno lola kara harta hata kunura Rekko yero tifjenne kayo tenyen dijire alaga wajin tulle ummata saman tulle era alaga tulle hawasa yakkan tulle iga ummata dille yes warati tulle otan dire dira le mo funte kira lala jabe sena السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولدينا مدة سلامتا سنين جنة بقى دفتن أرانتنا ونراد بتشو دينو مهدورة بيس كنتوري هند خيسانو بقى جراتن لقمتي هيني كابساوتا دقتمون كابون يوم اللي هيني كابساو برسمة ورمو لخشون كابوان تيف خنا راوان تقطب بتشو فريتين دفهم وين راد بتشو ده مندرسة فيديو تكون سندك إيسا فيديو سنيجان سندك إيسين بودا إن شاء الله جروان دبتشو ده ممكن دبره وان سندك إيسين خاص وجه شورام أوبسان هنگام فيديو سندك سنيجا إيسو ده يكاد كاف سندك إيسو تي أوبسا كبار دان سنينجا لقمة تدبر سما أورمو دا نيوت هنديس الدبر سما أورمو نيوت هنديس لقمة الدبر سما أورمو دا الدبر سما أورمو لقمة ربي ما جافي تولا ما هندي فمي وانجو الراهي ودب النجد شودام فيديو هندي sayuda fitma raya adab lisubba oromoti ideology salata kan furatan mari abaw kanume bachaftu lama kanume oromo baratena oromo wanda bachaftu lama ega ijarani yotikati wagga mutamaul kan adab lisumma oromotu dale machafi tulam abaw undeni sani abaw raya adab lisubba oromoti ideology salata kan furatan mari abaw kanume bachaftu lama kanume oromo baratena oromo ummata ke sayuda fitma raya adab lisubba oromoti ideology salata kan furatan mari abaw kanume bachaftu lama kanume oromo baratena oromo da bachaftu lama ega ijarani yotikati wagga mutamaul kan adab lisumma oromotu dale machafi tulam egan wani raad bachoo deemo mahadureenka iyo murtaysan kana jechuudha dhuguma ammas wayin isin dhageysaa amma illee turtiin keessan osoo haasa kuyyan jalqabneen duratti waan ragaa qabatamaa fi ragaa kijibaatii walitti hidhee isin dhageessuudhaaf hin ture ammas turtiin keessan nafaan haa ta'u waan tokkoon isin dhageessaa haasoo jaarraa abbaa gadaa waliin dhageeffannee walitti deebinaan daqiiqaa takkaaf hanga haasoo jaarraa abbaa gadaa dhageeffannuu obsa qabaadhaan isin jaa jaarraa abbaa gadaadha mee haasoo isaa walumaan dhageeffannu numaan iftiisa ammoo hadardarummaan dardarriin ani faan keessa jiru baatii jahaffaa 17 62 jalqabame jechuudha soonni jedhame achirraan gaakaanee gabii sumaalee dhayne 12 12 69 adda bilisummaa oromoo jecha lafa keenya akkasiga baatii abriilisii takkaa 74 saatii dura gubbaa qorichaa konyaa habroo baajaa gubbaa qorichaa naannoo hardiim araddaa cobii bakka jaanitti nama mulgeetaa jedhachitti waaqa deebisanii mishin gaasaa kan inni silaa uummata irraa walitti guurratee
fe'achuuf deemu hanqisanii akka namni guuratu godhan jechuudha. Samboodaan baatii Septeembar 5/74 lola guddaatu haroo Raabaadorii xirroo bakka jambaka haroo Raabaadoriitti lolli bu'ee nama 220 ol Amaararraa ajjeesanii hogguus gaa mi'a alaa fidatan qaban jedhamu faatu mi'a duraan gargaarsa harkan kana naqee nuti warri dura bahanii hidhamnee isaan nu booda bahaniiti 73 biyya seenanii 74 dhubbaasa akkuma reefu geetti jala banan jechuudha. Lolli guddaan kun 70 baatii Septeembar 5/74tti bakka haroo Raabaadorii xirroo haroo Raabaadorii bakka jaanitti bu'ee lola ajaa'ibaati. Lola guyyaa tosoo ture biyya Itoophiyaa keessatti lolli sun ammoo Oromoon gartee lubbuu ol fuudhee Amaara gufurse jechuudha. Maali Oromoo jechuun kun akka wanni itti akka gartee waan musiibaatti itti lakkaa'u waan samii nama waan akka bakkaatti Amaarri lakkaa'u jechuudha. Jecha Oromoo kana dhaga'uun guyyaa isaa warri sii beeku hedduu baaragan jechuudha. Warri beeyna barachuu fedhe waan ka beeku ni baara. Hafuuratti fudhate jechuudha. Saba sanitti haala dafnee waan takka jijjiirama tokko finnee dubbii tana haqan kaallu yaada jiruun dubbii san duuba wattaaddarri ilmaan naftanyaa sun duuba hiree sanitti ayeeffatanii qaabsoo san saaman jechuudha. Haala kanatti gaa qaabsoon Oromoo takkaan dhaabbanne ilaa ammatti deemaa jirti. Kabajamtoota daawwattoota keenya baga nagaan dhuftanii sheerfa gootan abdiin qaba haasoon eegallee waan Tafarii Nugusee hayyuun Oromoo jennee nuti abdannu dubbatee fi akkasumas waan gurbaan walabummaa Oromiyaa jiru yeroo hedduu asirratti ol bahee qabsaa'ota waliin dhawaa ture. Ilmaan Oromoo waliin dhawaa ture kan dhaabolee adda bilisummaa Oromoo waliin dhawaa ture kan qabsoo bilisummaa Oromoo gufachiisuudhaaf tattaafachaa jiru. Hiyyaan badan sun waan dubbatee fi Tafarii Nugusee hayyuu keenya jennee duratti ilaallee kan nuti deemaa jirru waan dubbate dhageessanii jirtan isaan lachuu yaanni isaanii adda bilisummaa Oromoodhaa Maccaaf Tuulamaatu hundeessee jedha. Barii bareentu ammoo kana seenaadhaan itti dhaqqabee ragaa qabatamaa jiru isiniif dhufee jira. Saniifuu har'a seenaa dubbachuu feena akka sheer gootan abdii guddaan isinirraa qaba seenaa qabatamaa wajjin laalla jechuudha irra haqa dubbannaa. Haqa qabsaa'ota dubbannaa dursee Tafarii Nugusee amma dura maal akka dalagan isin yaadachisa. Tafarii Nugusee gaafa beekan gulummaatii fi yaazoo kabbabaa hordofaa gaafa qubee afaan Oromoo jijjiiruu keessatti opiidiyoo diyaaspooraa ta'anii gaafa isaan qubee afaan Oromoo jijjiiran kan qabsoo qeerrootii fi qabsoo uummata Oromoo bal'aatiin qabsoo aktiivistoota Oromootiin kan eeganaa bakka deebite warri gulaalee qubee afaan Oromoo jijjiiruu keessatti qooda guddaa kan qabu jechuudha. Tafarii Nugusee hayyuu keenya beekaa keenya garuu dogongora heddumeessee jira. Dheengaddaa halgadda OMN irratti maal jechuu ture Tafarii Nugusee addi bilisummaa Oromoo kan hundeeffamte Maccaaf Tuulama. Maccaaf Tuulama kan hundeessee namoota baratanii jedhu dhugaa isaati. Maccaaf Tuulama kan hundeessee warra barate garuu adda bilisummaa Oromoo Maccaaf Tuulama hin hundeessine. Adda bilisummaa Oromoo jaarraa abbaa gadaa guyyaa 12ffaa guyyaa 12 bara 1969tti adda bilisummaa Oromoo jechuu lafa keenya jedhee afaan isaatiin hoggaa dubbatu dhageessan amma. Haatee bareeddi jennaan karaa kana dhufa jirti jedhanii waan ta'eefiin ragaa qabatamaa fiduudhaaf afaan isarraa isin dhageessa jechuudha. Afaan eenyurraa afaan sooressa jaarraa abbaa gadarraa warri amma dhuftan yoo jiraatanii akka jaarraa abbaa gadaa jetti guyyaa 12 baatii 12ffaadha bara 2000 fi bara 1969 adda bilisummaa Oromoo jechuun lafa kaayamtee isiniin jedhe. Haya amma waan jiruun isin kabeekuuf yaadannoo kan beekneef ni barata jeetiin abdaddaa. Adda bilisummaa Oromoo kan hundeeffamte qeerroo ganamaatiin jaaratanis jibbatanis adda bilisummaa Oromoo kan hundeesse qeerroo ganamaati. Qeerroo ganamaa eenyutu hundeesse? Qeerroo ganamaa kan hundeesse Elemoon Qilxuu maaliif jedhame? Bara 1967 adan Yamanirraa dhufee sobameeti kan dhufe jechuudha. Finfinnee dhufee Finfinneetti hidhame. Ji'a jihaaf torchar godhamee saayikooloojikaal torcharii achitti tahee miidhaan guddoo irra geessee
sababni qabeenya isaatiif dhufullee isaan siyaasa fakkeessaniiti fidanii achitti miidhaa guddaa irraan gahan bara 1967 jechuudha. Bara 1967 yeroo Adanii dhufee sooressa tahee inni qabeenya isaa keessaa dhufee achitti miidhamu fannifamee qaamni saaraa isaa miidhamu psychological torture achitti ta'u sababa oromummaa isaatiif oromummaatu irraa calaqqisa. Oromummaatu akka daawwititti irraa ifa waan ta'eef san hunda ta'e jechuudha. Achirraa bahee qabeenya isaa kan Finfinnee jiru fudhachuudhaaf achitti hidhamee turullee qabeenya isaa kabiraa baasee mana hidhaa san keessaa qabeenya isaa guddaa dhangalaasee baheeti kan gara Adanitti deebi'e. Gara Adanitti deebi'ee Elemoo Qilxuu gonkumaa huu taa'ee hin rafne. Taa'ee hin rafne garaan isa gubate. Addi bilisummaa Oromoodhaa akka hundeeffamtuuf tattaaffii godhu irratti ajjannoo isaa fudhate jechuudha. Akkasuma seenaan Elemoo Qilxuutii fi seenaan jaarraa abbaa gadaa wal fakkaata. Kan ammoo isiniif hundi keessan ni beektan jeetiin abdadha. Akkasitti namana Elemoo Qilxuu osoo abaawoon hin hundeeffamin dura Adanitti dhaabbata hawaasa Oromoo dursee hundeesse. Dhaabbata hawaasa Oromoo adda bilisummaa Oromoo jechuudha kan keenya yeroo sana. Bara 1967 mana hidhaatii ba'ee naannoo 68 dhaabbata hawaasa Oromoo kan jiru lafa kaa'e. Adanitti sooressa ture Elemoo Qilxuun yeroo sana Yemen jechuudha. Adanii jechuun Yemen keessatti argamti. Warri beeytanii achitti dhaabbata hawaasa Oromoo kan jiru bu'uureessa jechuudha. Hawaasa Oromootiif mana kaannee bakka sanatti deeggarsa hawaasa Oromoo kan baqatees haa ta'u baqataan Oromoo yeroo san nuun jiru inni takka ta'an naggaadeefaa jira warra daldala achi dhufanii dhaabbata hawaasa Oromoo kan warroota akkanaa kana walitti ijaaree dhaabbata hawaasa Oromoo tokko hundeesse. Boodarra Elemoo jaarraa abbaa gadaa garasii ka'ee kan duraan qabsoo bilisummaa Oromoodhaaf hundeessuu irratti yaada qabu kan Maqdashoo jiru kan Maqdashoo keessatti qabsoo Ziyaad Barreen gaggeessu san hordofuu maqaa Somaaliyaa abbootiin gaggeessuuf diddaadhaaf maqaa Oromootiin haa gaggeessinu jedhee Somaaliyaa keessa jiru Elemoo Qilxuu kan Yemen Adan jiru kan qabsoo bilisummaa Oromoo gaggeessuudhaaf fedha qabu achitti dhagee innis dhufe jechuudha. Seenaan tokko tokko akka jirutti garuu Elemoo Qilxuutu Somaaliyaa dhaqee Somaaliyaarraa jaarraa abbaa gadaa fide jira. Seenaan gariin ammaas jaarraatu Elemoo Qilxuutii wajjin marii kana geessuudhaaf dhufe jira. Akka fedhees ta'u dhufan isaan jaarraa abbaa gadaatiif Elemoo Qilxuu Adanitti walitti dhufan. Eega Adanitti walitti dhufan booda qabsoo akkamitti gaggeessu turan? Akkamitti qabsoo eegalan? Maal hojjechuu turan? Kan jiru irraa dubbanna. Naannuma kanatti Adan keessatti mootummaa Arabaatiin wajjin waliigalee marii guddaa taasisee biiroo takka isaaf akka kennan gaafate. Gargaarsa guddaa gaafate. Kana qofaa miti. Yeroo sanatti dhaabbata bilisummaa Eertiraatu jira. Yemen Adan keessa jechuudha. Dhaabbata bilisummaa Eertiraa qofaa miti. Dhaabbata bilisummaa Eertiraatii fi Filisxeenotaa fi Iraaqii uummata Iraaqii jira. Akkasuma isaan kun hundinuu deeggarsa jaarraa Elemoo Qilxuutii fi jaarraa abbaa gadaatiif taasisanii jechuudha. Achi booda Elemoo Qilxuutii fi jaarraa abbaa gadaa akkasumas Husseen Suraa isaan sadeen ta'uudhaan gara Baagdaad deeman, gara Kaayiroon deeman, gara Damaskoon deeman. Biyyoota kan hunda wajjin marii taasisan. Mariin isaan taasisan adda bilisummaa Oromoo hundeessuudhaaf carraaqu ture waan ta'eef gara kan hunda deemanii haasoo kan hunda marii biyyoota adda addaa wajjin taasisan. Akkasuma Elemoo Qilxuu ammas Mamma Gadaafi wajjin gara Liibiyaa deemee qabsoo bilisummaa Oromoo hundeessuudhaaf marii guddaa marii bal'aa taasisee ture. Leenjii loltummaadhaan akka kennaniif biyya Iraaq keessatti leenjii loltummaadhaan Iraaq kennitee fi Iraaq yeroo kennituuf Filisxeenis akkasuma deeggarsa godhanii fi kanarratti ammoo isaanis waan hundeessan qaban jechuudha yeroo sanatti. Gargaarsa mootummaa Arabaa fi bilisummaa Eertiraa akkasumas Filisxeenii fi akkasumas gara leenjii waraanummaatiin Iraaq deeggaruudhaan adda riphee lolaa hundeesse. Adda riphee lolaa kana yeroo hundeessu Elemoo Qilxuudhaa
hooggansa jaarraa abbaa gadaatiin adda riphee lolaa waan jedhamu hundeesse. Addi riphee lolaa kuni booda gara qeerroo ganamaatti jijjiirame. Adda riphee lolaa jedhaniitti hundeessan yeroo san hoogganummaa jaarraa abbaa gadaatiin yeroo ta'u Elemoo Qilxuu ammoo hariiroo dippiloomaasii kan biyyoota adda addaa deemee dippiloomaasii jaarraa abbaa gadaatiif dippiloomaasii cimsuu meeshaa waraanaa biyya akka silaa jirutti erguudhaaf ture karoorri isaanii booda sababa qeerroon ganamaa bishaan gubbarra baddee Somaaliyaadhaan uummata Somaaliyatiin qabamtee akka malee miidhamtee mana hidhaa Mandheeratti waggaa 5 hidhaman sababa saniif gufuu taheeti malee kan hafe akkas ture ta'us jaarraa fi qeerroon ganamaa hidhamanis Elemoo Qilxuu yeroo lammaffaadhaaf abdii muranne bara 1970 keessa jechuun kan jaarraa abbaa gadaa hidhame mana hidhaa Mandheeratti namni illee irraa dhume dooniin karaan baddee gara silaa bahuunii qaban dhiisanii gara biraatiin bahan jechuudha. Akkasitti qabamanii mana hidhaa Mandheeraa bara 1970 keessa qeerroo nama 36 qeerroon ganamaa nama 36 ta'anii mana hidhaa Mandheeraa keessatti hidhaman. Elemoo Qilxuu garuu hariiroo dippiloomaasii geessuudhaaf adan jira. Achi booda biyyoota adda addaa deemuudhaaf jira jechuudha. Liibiyaa deemee amma Gadaafi wajjin akkatti jaarraa abbaa gadaa achi keessaa bahuu fi akkatti qabsoon bilisummaa Oromoota hundeessan kun hin dhaabbanne illee taasisuudhaaf gara Liibiyaa illee deemee ture. Amma Gadaafi wajjin marii guddaa taasisee ture jeetiin dubbadhee ture. Akkasuma Elemoo Qilxuu tuuta lammaffaa jaarraa abbaa gadaa hidhame jee abdii muratee manatti ol garagalee hin teenye nama murannoo qabu nama cichina qabu waan ta'eef adda bilisummaa Oromoo hundeessuudhaaf adda bilisummaa Eertiraatiin deeggarsa godhameen meeshaa waraanaa fudhatee Affaar keessaan gara Oromiyaa lixe jechuudha. Jibuutiidhaan Affaariin gara Oromiyaa lixe. Achitti jaarraa fi Elemoo fi Hussein Suuraa fi kana fakkaatan Baagdaatii fi kana keessa akka deeman isin tuqeetiin ture. Hin bilbilnaa namni bilbiltanii waan dhageessaa jiraatan as keessa. Kana ture ammaan tana waa'ee Maccaa fi Tuulamaa isin deebisa. Adda bilisummaa Oromoo osoo hundeeffamne duratti Maccaa fi Tuulamaa isin geessa. Sochiin qeerroon ganamaa goote, sochiin jaarraa abbaa gadaa godhe, sochiin Elemoo Qilxuu godhe maal akka fakkaatu xiqqoo tokko irraa isin tuqeetiin jira. Arraan tana yaadachiisaaf hin dhufe malee seenaa bal'aa isiniif dubbachuuf hin dhufe. Seenaa bal'aa ammoo torban kana keessatti haqa seenaa dookumentarii akkuma nama duraas dookumentarii isiniif hojjechaa ture, dookumentarii seenaa qabsaa'otaa hojjechaatiin ture. Ammallee dookumentarii seenaa qabsaa'otaa haqa qabsaa'otaa mata duree jiru qabadheetiin isiniif dhufuuf jiraadha. Waan kana irratti arra ammoo yaadannoof hin dhufe. Mi'a osoo adda bilisummaa Oromoo yaadaan hundeessinu adda bilisummaa Oromoo hundeeffame isirra gara xumuratti walabuutu osoo hin deemne duratti waan tokkotti isin dhufa. Maccaa fi Tuulamaa maali waan turaan xiqqoo isin dubbadha. Ni beektan hundi keessan irra caalaan keessan ni beektan warra hin beekneef yaadannoodha. Maccaa fi Tuulamaa waldaa misoomaa fakkaatee maqaa mirga Oromoo falmachuudhaaf dhaabbate. Yeroo san keessatti mootummaan Haile Sillaasee dirree bahanii adda bilisummaa Oromoo hundeessuu waan hin taaneef irra caalaa warri Maccaa fi Tuulamaa hundeesse warra aangoo mootummaa Haile Sillaasee keessaa qabanii fi warroota baratanii waan ta'eef qabsoo kana gaggeessuun isaaniitti hedduu ulfaata. Dirree bahanii waan ta'eef maqaa misoomaatiin hundeeffamanii mirga Oromootiif, mirga hawaasa Oromootiif, mirga uummata Oromootiif falmatuudhaaf waldaa kana ijaaran jechuudha. Waldaan kun adda bilisummaa Oromoo hundeessuu keessatti qooda maal qaba? Waan qabu qaba. Garuu adda bilisummaa Oromoo hin hundeessine. Haqa Maccaa fi Tuulamaatis hin hima. Haqa jaarraa abbaa gadaatii fi haqa Elemoo Qilxuus hin hima. Tokkollee hin dhiisu. Waldaan Maccaa Tuulamaa kan hundeeffame amajjii 24 bara 1963 hooggantoota Oromoo kan yeroo san ni baratan jedhanii Oromoon itti turaa qabdu ija Oromoo warra tahan Maammoo Mazammir, Haile Maariyaan Gammadaa, Taaddee Birruu, Alamuu Qixxeessaa, akkasumas Ittaanaa Baqqalaa Nadhii, akkasumas Qadiidaa Gurmeessaa, nama jedhamu Guutamaa Hawaasii fi Haajii Adamsaa Addooti. Inni kun eegadamee bal'ifate booda warra kanaa kan hundeef keessa galfate. Warri isa hundeesse warra akka Haile Maariyaan Gammadaa, warra akka Taaddasaa Birruu, warra akka Alamuu Qixxeessaa, warra akka Maammoo Mazammir. Isaan kanaatu hundeesse waldaa kana. Haile Maariyaan Gammadaa barreessa
waldeecha kanat yeroo jalqaba bara 1964 waggaa tokko eeguun deefnee waggaa tokko ta'ee booda pirezidaantii filate waldaa Maccaa fi Tuulamaa. Pirezidaantii waldaa Maccaa fi Tuulamaa kan jalqabaa ta'e namni filame pirezidaantii kan ta'e filame Alamuu Qixxeessaati. Alamuu Qixxeessaa irra hedduun keessanii beektan namni Alamuu Qixxeessaan beekan jiru. Alamuu Qixxeessaa nama seenaa qabu. Akkasumas itti aanaa isaa tahee kan filataman itti aanaan isaa Baqqalaa Nadhii nama jedhamu ture yeroo jalqabaatiif. Itti aanaa lammaffaa kan ture Qadiidaa Gurmeessaa tahee filame. Barreessaa waldaa kanaa kan tahee filame ammaas Hayilamaariyaam Gammadaati. Waldaan Maccaa fi Tuulamaa bara 1963 hundeeffame, bara 1963 hundeeffame, bara 1964 keessa pirezidaantotaa fi barreessitoota filate jechuudha. Horee gaggeessituu waldaa kanaa filate. Alamuu Qixxeessaa booda immoo Taaddee Birruutu pirezidaantii waldaa Maccaa fi Tuulamaa tahee gaggeessaa ture. Wanni jechuu fedhe Maccaa fi Tuulamaa waldaa Maccaa fi Tuulamaa adda bilisummaa Oromoo dur hundeeffame. Adda bilisummaa Oromoo kan hundeeffame bara 1969 bu'uurri lafa kaa'ame. Garuu seenaan gariin akka jirti du'aalee Moqoltuutiin booda bara 1974 keessas ka jiru jira. Akkas miti. Adda bilisummaa Oromoo kan hundeeffame bara 1969 guyyaa 12 argaa irra dhaga'itti amanuu waan hin barbaachifneef jaarraa abbaa gadaa irraa dhageenya jirra irraan tana. Akkas ture. Qoonni adda bilisummaa Oromoo keessatti waldaan Maccaa fi Tuulamaa akkasi. Waa'ee waldaa Maccaa fi Tuulamaa gabaabinaan isin himeetiin jiran. Qoonni waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessatti waldaa Maccaa fi Tuulamaa adda bilisummaa Oromoo hundeessuu keessatti qabu maal ture? Kajuun isiniif xiqqoo dubbadha. Elama Qulxuuraa jaarraa abbaa gadaa hidhamuudhaan bara 1973 keessa jaarraa abbaa gadaa hidhamee waggaa 3ffaa isatti kan Oromiyaa seene. Oromiyaa erga seeneen booda Elamuu Qulxuuraa lixa Harargee dhufe. Dirreedhaa qaxxaamuruudhaan lixa Harargee dhufe. Lixa Harargee keessatti ammoo naannoo gubbaa qorichaa maan dheeffate jechuudha. Mi'a waraanaa kan fidan naannoo gubbaa qorichatti jabeeffataniiti gara Finfinnee deeman. Gara Finfinnee wanni deemaniif Oromoon dhaabbatiif danda'e tokko qabaachuu qabdi. Oromoon bilisa baasaa dhaabbata bilisa baasaa Oromoo tokko qabaachuu qabdi. Waan jiru mari'achuudhaaf namoota baratan Harargeen yeroo sanatti hedduu namoota amantii Islaamaa barate qabdi malee namoota barumsa ammayyaa akaadaamikii warra ta'an hin qabdu. Saniifuu hariiroo dhaabbanni bilisummaa Oromiyaatiif qabsaa'u kun Oromoo bal'oo of keessaa qabaachuu qaba. Oromoon bal'oon ammas Oromiyaa bilisoomsuu qabdi waan jiruuf dhaabbata adda bilisummaa Oromiyaa kan Oromoo guutuu of keessatti hammate hundeessuudhaaf amantiin osoo danqoodin kutaan osoo danqoodin dhaabbatiif danda'a dhala Oromoo hundaaf dhaabbatu bilisummaa Oromiyaa guutuuf qabsaa'u tokko ijaaruudhaaf gara Finfinnee hariiroo dippiloomaasiitiif deeme jechuudha. Elamuu Qulxuu bara 1973 keessa. Tole yeroo achi deeme eenyu faa wajjin wal qunname Elamuu Qulxuudhaan hooggantoota Maccaa fi Tuulamaa kan irreef maqaa isin jedhame warra akka Hayilamaariyaam Gammadaa, warra akka Taaddasaa Birruu, warra akka Alamuu Qixxeessaatii wajjin wal qunname. Akkasuma warreen akka Baaroo Tumsaa faan miseensuma waldaa kanaa isaan kana hunda wajjin wal qunnamee dhaabbanni bilisummaa Oromiyaa tokko akka hundeeffamuuf bu'uura lafa kaa'an marii tokko lafa kaa'an jechuudha. Sanirratti jajjabina kenneef waldaa Maccaa fi Tuulamaa Elamuu Qulxuutiif. Wanni irra jirtu gaarii akka taatee fi deeggarsaan akka duuba jiraatan itti himan jechuudha. Achi keessaa miseensallee harkachuu akka dandeetti kan himamu. Boodarra sanuu yeroo sanatti himti. Boodarra eega qabsoon bilisummaa eega Elamuu Qulxuutis du'ee jaarraa abbaa gadaa dhaabahee yeroo lammaffaadhaaf jaarraa abbaa gadaa gara Finfinnee deemee dippiloomaasii duraan Elamuu Qulxuu hundeessan jabeessuu irratti achi booda kan miseensa horatan kan miseensa waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessaa adda bilisummaa Oromoo horatte jechuudha. Eega jaaramte booda eega jaarraan xurree Elamuu Qulxuu saaqesan gajjabeessee adda bilisummaa Oromoo san tolcheen booda waldaan Maccaa fi Tuulamaa miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'eef hundeeffame. Kana haqa jiru kun seenaarra jira galmee seenaarra jira kijiba tokkos hin dubbanne hundi keessan ragaa bu'uu dandeessan guyyaa irraa. Warri gaafsa lubbuun jirtan jiraatan kan seenaa beektan ni beektan akkas jeetiin amanaa
adda bilisummaa Oromoo hundeessuu keessatti qooda kana qaba. Bara 1973 eega isaanii wajjin waliigaltee kana godhee adda bilisummaa Oromoo hundeeffamuu qabdi jedhee dubbateen booda Elemoo Qilxuudhaa gara Harargee Lixaa Gubbaa Qorichaatti deebi'e. Harargee Lixaa Gubbaa Qorichaatti deebi'ee mi'a waraanaa kan duraan jabeeffatan san baafatanii waraana Haile Sillaaseedhaa kan Mulaatu Taganyiin hoogganamu namticha Mulaatu Taganyi jedhamu yeroo san waraana Haile Sillaasee hoogganaa boolla 8 keessaa midhaan baasan. Midhaan lafa Oromiyaa irraa oomishan kan Oromoon lafa isaa irratti gabra tahee isaaniif oomishe boolla 8 keessaa baafatanii harroota 50 fe'atanii osoo deemu jiraniini waraanni gooticha Elemoo Qilxuutee fi Ahmad Taqiin hoogganamu. Ahmad Taqi dhiifama maqaan nama tokko irraanfatamuu hin qabu, dhiifamuu hin qabu, dubbatamuu qaba, faayifatti dubbatamuu qaba. Ahmad Taqii fi Elemoo Qilxuutiin hoogganama yeroo waraanni bilisummaa Oromoo kan yeroo san isaan hundeessanii ittiin dhufan jechuudha. Achitti Oromoo awwee fannifattee deemtee nama dhooytu takkaa dhaga'anii hin beekan warra Haile Sillaasee gaafsan. Warra achi dur qabsoo gaafa baalii jirtu qabsoo waaqoo guutuu tan baalee jalqabamte fincila qotee bultoota baaleetii fi Elemoo dhiifama waaqoo guutuutu san dura ture malee kan arra Elemoo Qilxuu qawwee hidhatee waraana isaa hidhachiisee asiin beekuni ta'addaati. Isaaniif ajaa'iba taate. Maaltu qawween deema jedhanii baru. Maaltu qawween achi as deema. Amanuu dadhaban sammuu isaanii. Amanuu dadhabanii lakkuma laalanii namni itti asiyaa kun nama qawween deemu itti tahaa dhufe. Itti dhufaasan jechuun. Yeroo itti dhufaasan gootowwan ija barbadaa kan gabrummaa waadde Mulaatu Taganyi itti gaafatamaa waraanaa kan yeroo saniitiin hangafuudhaan waraana san bakkatti barbadeessan. Nam hedduu irraa ajjeesan. Harree 50 midhaan isaan fuudhanii deemaniin san ummataaf raabsan. Waraana san ni barbadeessan. Achiin booda humni dabalataa dhufe jechuudha waraanni Haile Sillaaseedhaan. Humni dabalataa dhufee achii booda lolli jabaan ta'e. Lolli jabaan ta'ee lola sanarratti seenaa bal'aadha. Kan ammoo dookumentariin isin qopheessu jira dhufu isin naantu qayyatiin abdii qaba. Elemoo Qilxuudhaa lola sanarratti wareegame. Humna dabalataa eega fidan booda jechuudha. Eega humna dabalataa fidan booda Elemoo Qilxuu ni dhaawame. Amsoolaa isaatiin fidheeti andu'eetiin jira. Yoo isinis na wajjin dhumtan qabsoo bilisummaa Oromoo tanaatu asit du'a nu wajjiniin. Nuti warra qabsoo bilisummaa Oromoo tan hundeesse. Jaarraa abbaa gadaa Somaaleen hiitee achi buutee goote. Qabsoo bilisummaa Oromoo tun ni baddi. Isin daandiin an saaqe kana. Hariiroon an Finfinneetti eegale tana. Akka hin banne seenaan qabsoon Oromoo akka hin dhaabne amaanaan isinit kennadha. Diina kan harkaa baafadhaa jenna. Na wajjin asitti hin dhuminaa. Anaatu an hangaan lubbuun na keessaa baasutti madoo ta'eetumaan diina kana haxaawaa rasaa sanaa kennaatan gara dandeessan baafadha jenna. Akkasitti madoo eega ta'ee nama hedduu jeesee Ahmad Taqii fi nachi wareegamanii namoota hedduutu irraa wareegamee hanga danda'ametti warri hafes ni baafate jechuudha dura. Ni baafatanii eega inni wareegamee warri hafes harka diinaa keessumaa wareegamee baafateen booda Elemoo Qilxuudhaa wareegamee booda akkasumas Ahmad Taqii wareegamee booda Elemoo jaarraa abbaa gadaa walii boota. Jechi Elemoo Qilxuu gaaf san jee kana ta'ullee haati Ahmad Taqiitis waan jette qabdi jedhame. Haati Ahmad Taqii ammoo Ahmad Taqii fuudhanii reeffasaa fidan jedhan. Seenaa Ahmad Taqii hedduu hin beeku. Nin dhaga'ee ni ililchita jedhan haati isaa. Yoo dogongore immoo kan na sirreessu hundeessa warri beektan. Maaliif ililchitaa jedhan akkamitti jeeftanii jennaan duraan dhooytan moo duubaan dhooytan jedhan. Harka kennachuuf jeeta jeefnee jedhaniin. Kun ammoo seenaa gaaddisaa dagaatii fi seenaan Ahmad Taqii bakka sanatti wal fakkeessu qabu. Akkamitti jeeftan jennaan harka kennachuu jeefneen ni ililchite. Kaduu isin malee ilma kiyyaa miti ilma kiyyaa jira. Ilmi kiyya daandii qabsoo saaqee du'e. Isin harka kennachuu du'e.
gootummaa irra du'e kutataatu isa dhale kutattuu isa dhale jetteeti gara sangadaa gubda siin jennu akkas ture sanboota gaabara 1974 addi bilisummaa Oromoo elemoo qoltuu du'ee elemoo qoltuu wareegamee gootaanni du'e jedhanii dhiifama elemoo qoltuu achitti wareegamee bara 1974 dargiin kufee jechuudha bara 1975 dargiin kufee dhiifama Haile Sillaaseen kufee dargiin aangoo qabatee waggaa tokkotti jaarraa abbaa gadaa manidhaatii bahe jaarraa abbaa gadaa eega manidhaatii baheen booda maaltu ture waan achi duuba jiruun isin himu jaarraa abbaa gadaa manidhaatii bara 1975 waggaa 5 achitti fixee isaa fi qeerroon ganamaa nama 36 namni raaduu illee ni jira bakka sanatti nama lama ta'uu natti fakkaataa dhiifama seenaa sobuun hin ta'u hangi du'ee fi achitti irraa wareegamee Somaaliidhaan warri hangi 35 keessaa warri hangi hafee manidhaa mandheeraa waggaa 5 turanii manidhaa mandheeraatiin booda gara Magdashoo dhufan gara Magdashoo dhufnaan maal jeeni achitti jaarraa abbaa gadaa waan jeen si yaadachiisa Ziyaad Barreen manidhaatti akkuma baasee waan tokkoon si gaafadha jeen mee wannin si gaafadhu dhaabbata Somaaliyaa abboo taatee akka hojjettu akka loltu Somaaliyaa abboo jettee akka loltu yoo kana goote ammoo deeggarsaas ni argatta si wajjiniin lola jeen akka isaan beekanitti akka Ziyaad Barree fi Somaaliyoonni beekanitti bar hawaashii gadi laftisa Somaalee namni hawaashii gadi jirus ka Somaalee warri Baalee Somaalee Harargeen Somaalee Sidaamoon Somaalee dhiifama warra hedduu Somaalee irra hedduun namaa Somaalee beekan akka Ziyaad Barree haroorri Ziyaad Barree sun hanga irraatti fufaa jira kanaammoo gara fuulduratti keessummaan isiniif qaba waa'ee lodaangaatii fi waa'ee haasawaa Somaaleetii fi kaayyoo Somaaleen qabatee deemaa jirtuun kana fuulduraan isiniif dhufa har'a ammoo gaafsanii Ziyaad Barreen Somaalee abboota hijee gaafa loleen maal jeen jaarraa abbaa gadaa waan jeen qaba ani gabrummaa habashaa baqadhee gabrummaa Somaalee jalan seenu jeen yoo feete hidhanne deebisi yoo feete gara biyyaa na galchi jeen ani gabrummaa habashaa baqadhee gabrummaa Somaalee jalan seenu akkasi firraa gallakkisee jechuudha gara Oromiyaa dhufe gara Oromiyaa akkuma dhufetti hariiroo elemoo qoltuu bara 1973 Finfinneetti hooggantoota Mancaa fi Tuulamaa wajjin taasisee fi hooggantoota akkasumas beektota Oromoo kan beektota Oromoo kan baratan kan Finfinnee jira wajjin taasisee itti fufsiisee akka mariin sun galma ga'u taasisee jechuudha waliin mari'atan dhaabbanni bilisummaa Oromiyaatiif qabsaa'u addi bilisummaa Oromoo kajamu qaata jaaramee jiramu 69 jaaramee waggaa jireenya addi bilisummaa Oromoo jaaramee matta waldaan Mancaa fi Tuulamaa qooda keessaa kan qabaachuu ta'u guyyaa irraa kan irraa kaasee jechuudha 75 irraa kaasee waldaan Mancaa fi Tuulamaa keessaa qabaachuu deema duraanis keessaa harkaa waan qabaatu ta'us keessatti hin hirmaanne shawaraan hin hirmaanne qaamaan hin hirmaanne amma booda immoo qaamaan hirmaachuuf deema akkamitti qaamaan hirmaachuuf deema hooggantoonni Mancaa fi Tuulamaa ifaa ifatti kan bahanii addi bilisummaa Oromoo deeggaramuu qabdi jedhanii qaamaan itti hirmaatanii miseensa addi bilisummaa Oromoo kan ta'an 75 booda seenaa barbaadaa fida saniifuu wanni jechuu barbaade waliigalatti gara haasawaa kiyya ijoo waliigalatti waan isin deebisu addi bilisummaa Oromoo abadan Mancaa fi Tuulamaa hin hundeeffamu addi bilisummaa Oromoo jaarraa abbaa gadaatiif elemoo qoltuu hundeessa addi bilisummaa Oromoo qeerroo ganamaa hundeessa qeerroo ganamaa jaarraa abbaa gadaatiif elemoo qoltuu hundeessa kana fakkaataa torban kana keessa ammoo dokumentari gabaabaa waa'ee haqa qabsaa'otaa jiruun isin dhiyaachuuf ta'a haqa qabsaa'otaa keessatti hundeeffama adda bilisummaa Oromoo ragaa qabatamaa fi ragaa qubsaa wajjin hundeeffama Mancaa fi Tuulamaa ragaa qubsaa wajjin isin fida
Maccaa fi tuulama Oromoof waan guddaa dalage. Maccaa fi tuulama akkuma adda bilisummaa Oromoo waan guddaa dalagee dabretti waldaan maccaa fi tuulamaa Oromoodhaaf waan guddaa dalagee dabre. Oromoo keessatti seenaa hojjetee deeme. Nuufaa jiraatan lubbuu isaanii rabbiin jannataan haa maaru isaan hundaa'u. Isin warri waldaa maccaa fi tuulamaa abaa hundees jettan seenaa keessan sirreeffadhaan isin jechuu barbaada. Hunda keessaniin jaaladha. Waldaan maccaa fi tuulamaas waan hedduu dalage. Adda bilisummaa Oromoos waan hedduu dalage. Garuu hayni qabsaa'aa tokko gonkumaa dhokachuu hin qabu ture. Kana irratti ammoo mee amma immoo keessummaan qaba gara haasoo kiyyaa goolabeetiin jira. Keessummaan qaba keessummaan isin qabadee dhufe keessummaan na bira jira. Keessummaan waan argaa fi dhageettii waan beekan waan ijoollummaa isattis guddina isaa keessattis waan arge qabsoon bilisummaa Oromoo akkam akka turte gaafsan amma akkam irra akka jirtu hayyuu Oromoo tokkoon isin qaba. Keessummaa kiyya amma duraas isin qabadheetiin dhufe keessummaa kana. Keessummaan kiyya Muhammad Ahmed Yoonis. Faddal. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غاري دا كيف تتكينيا اسن دينو كان اسام بيرا الكانيتيس كام اسام بيرا غوياتيس هندينو سلامتان تينيا في نغيني اسم بيرا هاغو امني ورمودا امتا بلادا امتا دچي بلورت ومن سبب بلادا خوان هندي سكاي سيرتو كاني بيتوني دكتوران بروفيسور علماءين كينسوني اكو دچين بلوتي ون هدوني سان كيسير تا غرباتي غربي بحرا داخمين دمو حاسوميتي سن دمو نمو هنگو ماركي في هنگا دغاي وان بيكو رغابا يوكي وان بيكو را دبتا امني اورومودا امتا بلا دچي بلورت وممي بهان سومالي سينسان سودان gama kanaan gara bahara Jabuuti namuma sila dachii Oromoo irraa murattee bahara gama kibbaatiin Keeniyaa dha nama ummata bal'aa ummata lakkoofsi isallee guddaati ummata waa hedduu qabu jechuu aadaa seenaa safuu waan hunda ummata qabu jechuu ummata bal'aa haasawamee akkanumatti gaa hanguma arkee fi hanga dhagahu namurraa haasawa malee waan ummata Oromoo keessa jiruu fi dachii Oromiyaatii fi qabeenya Oromiyaa waan haasawanii irraa fixuu danda'an namni tokkollee hin jiru. Saniifuu fakkeenyaaf ummanni Oromoo nama biyyee bareedduu qabu, nama loon qabu, nama gaala qabu, nama albuuda qabu, nama bunaa fi midhaan waan gaggaarii dachii isaan irra dachii gaarii rabbiin nuuf faayisan jannata addunyaa san rabbiin nuuf kenne san irratti ummata uumame. waan hedduu qaba akkasuma haalli isaanillee hedduu hojiin isaanillee hedduu yaanillee akkasumatti hedduu eega garteetiin waa'een jaarmayaa jechuun ummata Oromoo keessaa bahee ijaarame fakkeenyaaf waa'een jaarmayaa akka manaati mana bu'uuri lafa kaayame kan guuzni itti afeerame gandi jechuu afooshaan yookiin garteetiin naannoo san namni jiru guutuun guuzatti yaamame kun fidee dhagaarra kaaya kun biyyee dharra kaa itti fida tan maraganiin jechuudha kun muka fida kun qorqorroo fida kun mismaara fida manni kun kajaarmenyi isaa dheeratee fakkeenyaaf
ji'a 3 ji'a 4 ji'a 5 akkana ga'u jira waa'een jaarmaa keenyaa akka manaa sani abbaan fedhe jaaruus waa akkuma jedhamu sanitti yeroo garteetiin qeerroon ganamaa lafa keesse jaarte san maccaa fi tuulamaa ilmaan Oromooti ummata Oromooti gaariidha waan bu'urame takka lafa kaayamee teessu kan bu'urri jaaramee lafa teessu kan manni sun hin dheeratin diinagdee haa ta'u lubbuu haa ta'u deeggarsa barbaadamu hundaanuu dibloomaasummaanis humnaanis diinagdeenis irratti dabalan gurra isaanii yookiin shoora isaan taphatan waan gaggaarii isaan taphatan balleessuuf yookiin gartee maksuu hin barbaannu nuti ummata Oromoo tokko ummata Oromoodis nama ummata Oromoon ta'inuu nama waan gaarii hojjete Oromoo nama waan gaarii hojjete Oromoo ta'uu baatuu nama banii aadamiif waan gaarii hojjete tokkollee gurra nyaatuun feenu nuti ummanni Oromoodha waldeenyi maccaa fi tuulamaa bu'ura taa'usan nama guuza fide ufii gartee guuza dhufe yaadaa fi dibloomaasummaa fi diinagdee saniinis nama shoora gaarii taphate nama waan gaarii waan guddoo takka mana saniif kaayee jedhama waan yeroo san waldeenyi jaarame ummata Oromoo keessatti bifa dammaqinsaatiin bifa ammayyummaatiin bifa diinagdeetiin bifa beekumsaaniitiinis isaan malee hin jirreef silaahuu bakkuma wanni takka jirtu abbaan warraa tokko warra hedduu tokko yoo masalanii takka beera 3-4 qabaate bakkuma haadhuma gartee qabeenya qabdu sanirraa fuudheeti keessummaa isaatiin bulche waan bifa jaaramaniin yeroo san jiraniif maccaa fi tuulama diinagdeedhaan deeggarsaan faana bu'anii hatta hanga lubbuu gayutti faana bu'anii dhaaba san jabeessan dhaabni isaan dura lafa kaayamee bu'urri nama guyyaa elemoo qilxuudhaa lolee wareegame san bira jiru umrii tiyya keessatti nuti yeroo san hin dhaqqabne nama eegas dhalatee uumame nama san hordofaa amma nama jaan harkeetiin gaafadhee naa odeesse gaaf tokko toora garteetiin akka lakkoofsa addunyaadhaa 1990 fi 3 kanatti naa haasa'an ijoollee gaafa sanii lolleeti hanga garteetiin akka citaatti jechuudha nafxanyoota waraana Haile Sillaasee san lafatti roobsinee hanga namni hin hafinitti jechuudha nam 3 qofaan bakka san irraa baafannee elemoo qilxuu dhiigaan barreesseeti yeroo san ela lubbuu isaa odoo hin dabrin dhiigaan barreessee waraqaan kennee dhiigni keenya kun kan nuti har'aan tana asitti waraagamneef kun ooyiruun teenya nurraa saamamteetii miti horiin keenya nurraa saamameetii miti wanni nuti wareegamneef dachii Oromiyaadhaa daangaa isii kabachiisuuf ummata Oromoodhaa sirna nama nyaataa ta'e kana jalaa bilisa baasuuf nuti dildila bilisummaadhaa akka dildila garteetiin karaa makiinaan irra baatee dabartutti bilisummatti hin gayan Oromoonni hafilleen akka dildila kana tahan gurra Oromoota baharraa hanga seensatti nu buusaa waan kana dhaamsa kana wanni wareegamneef kun mana keenyaaf wareegamnee dachii garteetiin ooyiruu abbaa keenyaa qofaaf wareegamnee ooyiruu Oromoo guutuu dachii Oromoo guutuuf wareegamnee waan kana gurra Oromoo bahaa fi seensaa kaabaa fi kibbaa nu buusaa nu himaadha hoodho waraqaa kana jee kennee waraqaa san eegasii jarra abbaa gadaa faan eega mana hidhaa mandheeraatii bahan harka isaanii kennee jee hordofaa Ahmad afaan isaatiin natti hime maccaa fi tuulamaas haa galatoomanii haa jiraatanii ummata Oromoodhaati ummata Oromoodhaa kagayee gaarii waan gaarii taphate waan fooyyatti ilaalamaatii miti garuu seenaa dabsuun dhugaa dabsuun dhugaa jallisuun akka nama garteetiin qabeenya tokko takka waan takka waan jiraata akka fuudhee nama birootii jijjiireeti qabeenya tokko ka abbaa tokko jechuudha saniifuu uummanni Oromoo maccaa fi tuulamaa seenaa qaban qabsaa'ota Oromooti
gahee gaarii taphatan achirraa qabanii hanga irratti waan hojjetan qaban garuu bu'uura lafa kaayametti dhufaniiti mana lafa kaayame ka asaasametti sanirra dhaabbatanii isaanillee sanirra deeggarsa diinagdee deeggarsa humnaa kennanii shoora gaarii taphatan abbootii teenya obboleeyyan keenya hundinuu waan isaarraa barbaadamu gahee isaa bahate nama tokkoof hin baane waa ummanni harar jaarraa abbaa gadaa beelama qulxuufaan hundeessanis gahee isaanii bahan maccaa fi tuulamalleen eegasii eegatti dabalaman gahee isaanii bahan nulleen gahee keenya bahuu qabna akka namatti bifa barbaadamuun diinagdeedhaan dippiloomaasummaadhaan qabsoon oromoo bakka hin geenye bakkuma gaafa san jaarraa abbaa gadaadhaa 1969 qeerroo ganamaa hundeessanii adda bilisummaa oromoodhaa achi baasanii maqaa isaanii garteetiin ummata oromootiif ummata addunyaa irratti beeksisanii isii maccaa fi tuulamalleen itti dabalamee eegasii garteetiin finciltoonni qotee bulaa baalee sunillee deeggaranii waliin qabsoo godhan sanitti ar'allee bakka hin geenye sanuma abbaan gartee seenaa godhatu seenaa hojjetuu fedhe itti dabalamee dippiloomaasummaa diinagdeenii si gartee hordofee waan isarraa barbaadu gahee san bahuudha qaba kuni masalanii waan ummata oromoo wal dura dhaabu takka waan ummata oromoodhaa gartee anaat hojjete waan falmii keessa galchuun qabu abbaan barbaade ka bishaan mana gartee ijaarame sanitti manni ol dhihaate ammaan tana xumuramuudhaaf mumkin sabbaa hidhamuu qofaa ta'e gubbaan hidhamuu qofaa tafe gubbaan gonfamtee qorqorroon irra kaa'amtee hulaan itti tolfamuu qofaa tafe abbaan fedhe qorqorroo haatti bitu ka fedhe muka gubbaadhaa ka qorqorroon irra teessu san itti haa bitu ka fedhe mismaara haa bitu ka fedhe hulaatti haa bitu kuni namuu gahee isarraa barbaadamtu gahee isaa bahatuudha qabaa dhaamsi gama keenya waan fooyyee hin hojjenne maccaa fi tuulamaas waan baay'ee hojjetan gootowwan qeerroo ganamaatis waan gaarii hojjetan garuu kuni abaluutu hundeeyse abaluu kana dalage maccaa fi tuulamaa hundeeyse abaluutu warra hararii kana dalage jechuun waan falmisiisaa keessa nama galchuuf ol bahanii jechuudha sooshaal miidiyaa irratti akka ummanni oromoodhaa wal falmu takka dalaguun waan kana asirraa haasawa dalagaa godhaturra waan nurraa barbaadamu gahee keenya nulleen bahaadhaa seenaa jiru san ammoo dabsuun waan falmaa keessa nama galchuu namootiin ummata oromoo jidduutti summii waan garteetiin haasawa kan hoggaa haasawuus akkuma ummanni oromoo bal'aa sanitti yaada bal'aadhaan haasawuudha qaban malee yaada wal falmisiisa keessa malee dhaammannoon teenyaa nuti asiin kanuma abbummaan fedhe hundeeffamte haa ta'u 1969 hundeeffamte akka nuti beeynuu fi akka nuti dhageenyetti illee akka qabsaa'otarrallee beeynutti akka seenallee garreetti garuu amma ol bahamee sooshaal miidiyaa irratti maccaa fi tuulamaatu hundeessee akkana namni beekaan tokko jechuudha namni barataan tokko beekumsi ka qalamaan baran qofaa miti beekumsa rabbiin durumaanuu hogguma duraatu wajjin nama uumame ilma namaa ta'a akka jettee oromoo makmaaksa tokko isin goolabuu barbaada oromoon akka jette dhiira afaanii xulfaa dhalaa garaadhaa xulfaa jedhan dhiirti waan namni gartee sooshaal miidiyaa irratti olbanii waan namni guutuun dhiiraa fi dhalaa fi xiqqaa fi guddaan si arkurratti waan kalaqaa guddoo dubbatuun isinuu kalaqa deebi'ee kalaqa sayyoorraa deebi'uu baatee kanumatti fufoo taate darrummaa doofummaa gadummaa gadigalummaa kana nama agarsiifti ilmi namaa ni kalaqa nabiyyina muhammadu ni kalaqaan ilma namaatiin ni kalaqaa yeroo nan dogongore natti himaa jedhu dogongora kiyya san saniifuu waan akkana fakkaata lilmee summii ummata oromoo iddoo facaasuun hin barbaadamu saniifuu namuu gahee fi taphatee turte qeerroon ganamaatii jaarraan abbaa gadaa ilmoo giltuudha kana qofaa miti oromoonni guutuun jechuudha durirraa qabdee abbootiin teenya obboleeyyan keenya ilmaan adeerran keenya finciltoota qotee bulaa baalee arrarraa miti gaafni eegalan fagoo yeroo hedduu lubbuu fi gartee bareedduu tana tajijjiiramuu hin qabne wanni kennanii bifa gartee jaarmayallee jaaranii ummata oromoo maqaa baasuu baatan
zamana dheeraa achi duraa lolanii lubbuu isaanii wareegaa jiran irratti wareegaman sanumaafuu kuni nama amnatti jiru namni amnatti jiru ganamaan garamee bakka san deemee gahuudha barbaada malee haasawa iddoo sanatti godhatee ummata Oromoo kana dalagaa baasee fi hojii manaa nu godhuu hin barbaannu kun namuu gahee isarraa barbaadamu bahuudha waa sooshaal miidiyaa irratti ol bahanii sooshaal miidiyaa gubbaa dhaabbatanii waan fakkaanne seenaa dabaa yoo dubbatan wanni kun waan boruu nama dogoggorsiisaa ummata gartee dhala wilillee wal afaan fiduu waan ta'eef namuu gahee isarraa barbaadamu bahuudha qaba malee haasawa garteetiin dalagaa godhatuun waan hin barbaadamne waan garteetiin haasawa kana akka namuu if hubannoodhaan haasawu yeroo sooshaal miidiyaa irratti ol bahee akka gartee Oromoon bal'oo taate sanitti haasoo bal'aa haasa'uu qaba yaada bal'aa lafa kaayuudha qaba haqa namaa kennuudha qaba dhugaa namaa lafa kaayuudha qaba saniifuu kanumaan gara keessan beeytota Oromootii fi ummata hawaasa Oromoo ifa gaafataadha ammadhaa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu mee gara dhumaattiin takka si deebisa ifuma filateeti gara dhumaa deemtee jirtati qeerroon ganama akkas turte qeerroo ammaatiif maal dhamta gaariidha yaada bareedaadha kuni qeerroodha jechuun afaan Oromoodhatti dargaggoo jechuun dargaggeessa hin fuudhin ka waggaa 20 gadii yookiin 25 gadiiti qeerroodha jechuun garuu amma ummanni Oromoo guutuun qeerroodha hafuurummaan Oromootu qeerroo jedhama Oromoon dhiira haa ta'u dhalaa haa ta'u nama amashanii haa ta'u kunoo amma ijaan agarraa sooshaal miidiyaa irratti ijoollee amata hodhanii Oromummaadhaaf mirga Oromootiif daangaa Oromootiif dutti jira jaarsa waggaa 80tu mana hidhaadhaa kaagartee ganda cufa keessatti bineensi jaarrate maal jetta makalaawiin finfinnee qofan jiru araddaa cufa keessa jira ganda namaa tokkotti jira aanaa guutuu Oromiyaa bahaa fi seensa godina Oromiyaadhaa bahaa fi seensa konyaa Oromiyaa seensaa fi baha kaabaa fi kibba keessa jira ganda dhaabbatu keessa ganda jiru keessa ka Oromoodhaa keessa makalaawiidhaa jira ganda jiru guutuu keessa warra nama nyaatu santu jira kanuma akka garteetiin abbaa tsaayee fa'aatu ganda hunda keessa jira hafuurri amma deemu kun hafuura qeerroo jennee dubbannuun hafuura Oromoo Oromiyaarra jirtu Oromoo biyya namaa jirtu nama Oromoo ta'e nama Oromoo ta'ee fi nama Oromoo fakkaatu Oromollee hin ta'in afaanii fi ollummaa fi kaayyoo waan wilii Oromoota wajjin masalanii hujii nama qabu kun hundi Oromoo jedhama nama nu deeggarus Oromoo jedhama namni nu deeggaru ka saba Oromoo hin ta'in ka aadaadhaan keessa jiru ka afaan gardee Oromoo malee hin qabne ka kana malee dantaa waliin qabnu ka birullee jechuu ollaan gaafa Afrikaa irraa qabu hatta bani aadam jechuudha Eeshiyaa haa ta'u Afrikaa haa ta'u Awurooppaa haa ta'u Ameerikaa haa ta'u warri dantaa waliin qabnu hafuura nu dhiisi Oromoota dhiisi warri dantaan wajjin qabu amma ka'ee bubbisu ka'ee garteetiin mayree rabbu dhufti wanni kun irra hedduun ni beeki haaliquma biraa dhufti waan nama biraa miti qilleensa Oromiyaa keessa dhufe ka Oromoo keessaan ol ka'e malee waan qeerroo qofa dargaggoon kana jedhanii hafuura Oromoo keessaa ka'e jechuudha dhiira haa ta'u dhalaa haa ta'u jaarsa haa ta'u ijoollee haa ta'u waliigala Oromiyaati waliigala Oromooti waliigala nama Oromoo deeggaruuti kuni hanga galma ga'utti itti fufu qaba qeerrummaanuu qeerroon waan haadhaa fi abbaan hin deeggarre waan garteetiin qeerroon ijoolleen jechuudha uummata Oromoorraa uumamte waan haadhaa fi abbaan isaanii barsiisan dubbatti waan haadhaa fi abbaan isaanii barsiisan dalayti kuni dhageetti uummata Oromoo humna uummata Oromoo sagalee uummata Oromoo jedhama malee sagalee qeerroo hin jedhamu maali waa hedduu jira amma as keessatti ibsuun hin taatu maali sooshaal miidiyaa irra dhaabbatanii waa ibsuun hin taatu kun sagalee uummata Oromooti hafuura uummata Oromooti humna uummata Oromooti diinagdee uummata Oromooti kana uummata Oromoo barsiise osoo gartee qabsaawotaa fi
seenaa hin ta'e roorroo nu barsiise. Uummata Oromoo hunda roorroo lafaa kaase. Dachiisa abbaa isaa fudhatame. Huno sirrichuma amma jiru kan nuti beeknu kana keessatti dachii abbaadhaa ilmi hin dhaaluu, dachii mootummaa galuu qabdii mootummaatu ilma namaa kennaa hanga danda'u. Huno biyya keessa gaafa dhihuma tana deengadduma gaafa labsa baasu Mallas Zeenaawiin maal jee dachiin angaafa sanniin jira jechuudha Oromiyaa keessa nama barnootatti jiru maal jee dachiin ta nama qotatu tabbaa harkaa qabutu nuta mootummaatii jeedi dabballoota dura gallakkise maal jee 95 keessa dachiin yoom kartee ka abbaa lafaati jettan ilmaan abbaa lafaa jaarraa faa adda bilisummaa Oromoo faa ilmaan abbaa lafaatii dachii tan isinirraa fudhatanii deebi'aniiti dachiin ta mootummaati ja'a walga'ii isin baasu teenya jedhanii mariisisan uummata Oromoodha baafiseensa guutuu yeroo san uummanni Oromoodha bahee gaa namni keenya waa beeka wahii shira beeka namni Oromoodha qulqulliidha dachii qulqulluu irratti rabbiin uume yaada qulqulluudhaa wajjin uume shira wahii beeyna dachiin garteetiin idaan akkas taatu dachiin ta mootummaati jedhanii walga'ii mootummaan hoggaa baase dachiin ta mootummaati mootabbaa harkaa qabuuti jennaan dachiin ta mootummaati jedhe namni keenya guutuun akkasitti dachii irraa fudhatame dachii abbaasaa akaakoosaa achi dhalatee guddate amma daangaa jedhan daangaa abbuma irra qubate santu beeka malee namni kaleessa dhufe ka waggaa 25 waggaa 27 as dhufe daangaa Oromoodhaaf har'a nama amata 600 kuma meeqa tama achirratti lakkaawwatee wal horee ila abbu 10 ila abbu 15 ga'ee achirratti abbuma santu beeka malee namni dhufee akka daangaa keenyaas isaanumaan nuu beeka akka itti loon horsiifnu isaanumaan nutti hima akka itti gartee midhaan oomishnu isaanumaan nutti hima kun dogongora amma baabbilee daangaa garteetiin Soomaliiti Qinaassan daangaa Soomaliiti Qumbiin daangaa Soomaliiti Jijjiga daangaa Soomaliiti deebi Baalee daangaa Soomaliiti Ilubbaabor daangaa Soomaliiti Booranaa Gujiin daangaa Soomaliiti Hawaash kunoo asiin asaboote diidanii inni kun daangaa Soomaliiti kun dogongora kalaata akkana jechuun harree tokko jette waraabessi irraa oliin bishaan dhugutti jira isin irraa gadiin bishaan dhugdi akkasumas Oromooti maal jette maal jee waraabessi irraa oliin kan bishaan dhugutti jiru gallaalee jechuu ishii gaditti isin bishaan keessa irraa gad dhaabbatti maaliif bishaan na booressitaa jee bishaan maaliif natti booressita ifi irraa oliin dhugutti jira biqileen gayyaa laini oliyaa gayyaa laguma gayyaa kana irraa oliin bishaan seenee dhugee isin irraa gadiin dhugutti jirti harre maaliif bishaan natti booressitaa jeen akki jetteen harreen waraabu na nyaadhu afaan na mammarinii na nyaadhu malee afaan na mammarinii hay sa inumaahu jedheeni inumaahu gaafanatti qaqqabdaahi jedheen isin gurroo gartee luuccessitee ollaaltee waraabu gaafaan na mammarii warna nyaadhu malee afaan na mammarii jennaan gaafanatti qaqqabdaahi kan na qaqqabdu kun gaafaahi jee lakki gaafaa miti kaniin qaqqabutti jiru kun gurraa jettee gaciibsite amma yeroo ummata diinaa wajjin namni keenya numaahu daanga jedhee hoogganoonni gartee Oromootiis beektonni Oromootiis miidiyaa hundarraa kanii daanga jedhanii haasawan kana dubbii harreessan na yaadachiifte akka nama tokkotti akka nama dhuunfaa tokkotti dubbii harreessan dachii kee keessa dhufee namni ganda kan kee keessa dhufee qabeenya kan kee keessa dhufee qabeenya keetirratti hoggaa namni daangaa si godhu nullee wajjumaan haasawuun sun masalanii aboo gaarra humna narra qabda guyyaa rabbiin gartee humna na godhanii nin deeffadha jechuu malee hoggaa beektonni keenya miidiyaarra dhaabbatanii daangaa garteetiin Soomaliitii fi Oromoo jedhan Oromoo Soomaliin daangaa dachii Oromoo qubatte malee daangaa Oromiyaa keessaan qabdu kuni dubbii harreessan na yaadachiisan akka garteetiin nama dhuunfaadhatti na nyaadhu malee afaan nama mariiniisan akka kana lafa nuti keessatti dhalannee beeynu kan maqaa beeynu amma hijijjii hoggaa jedhan kana hunda amma gara gartee naannoo Qumbii tanaan gara naannoo Jaarsoo kanaan gara garteetiin armaan tana
booranaan gujiidhaan lafa nuti beeynu kan nuti keessa dhalanne kan maqaa garteetiin Oromooti yaaman kana daangaa Oromoo jitti daangaa Soomaliitiif Oromoo jitti jiran kun dogongora. Dachii Oromoo irratti namni dhufee gatutti jira. Dachii Oromoo saamu jiran horii Oromoo duraa fuudhu jiran dachii Oromoo irratti dhufanii dhalaa Oromoo gudeetutti jiran. Kuni hafuura Oromoo jenna malee qeerroo jennee waan keessachi baafnu hin qabu. Kuni waliigala Oromoo jechuudha. Yaada Oromoo keessaa bahe yaada dhiira Oromoo keessaa bahe tadhalaa Oromoo keessaa baate tadullacha keessaa bahe dardara keessaa bahe jennee jumlumatti Oromoodhaan jabaadha. Ni jabaanna hanga ilaa umatti hanga ilaa lubbutti namuu waan gahee isarraa bahuu qabu taphatuudha qaba malee kana ummata garteetiin diinaa wajjin diina gubbaa gannutti jiruu fi kajalaanutti ol jiru kana wajjin haasa'uun takka kanuma wajjin dalagaa godhatuun dachuma teenya namaa kennuun kanarratti gartee hojii manaa godhatuun waan barbaadamuti Oromoodhaan bahaa fi seensatti kaabaa fi kibbatti jabaadha ni jabaanna ni lolla ni kabachiifna daangaa keenyaas daangaa keenya nuuf beeka namni nuun beeku ummata hayyoota Oromoo beeka saniifuu kun hafuuruma Oromootiin jaa jechuudha akka gaafii gartee amma isin na gaafattanitti hafuura Oromooti malee hafuura qeerrootiin jennuu jechuudha wanni barbaadama akkana. Kabajamoo daawwattoota keenya ammas irra deebine dhiifama mee amma namaatu rikweestiin argaa jira warri rikweestii erguu hundeessan ammaan tana gara keessummaa kiyyaan haasuu ture hoota amma isiniifiin argaa hanga namni sila rikweestiin arguu barbaadan namni yaada keessan dabarfachuu barbaadan hanga dhuftanitti sirba kanaan isin afeera. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقنا جاي نفتن. بقنا نقول إنه إيدا نبريان كي يقالي خبجمتوتا جالتومتا سوشيال ميديا رقص. بقنا جاي نفتيتيس. والله قالتهم جزاك الله خير جزانت سن جنة الفردوس لسنا هديه بتو يعني وبليسك يا أخوي يادا بريدا يادا كم كوك أنا مرة بوك إسو بنتي أوروميان دي دانغ سومالين دانغا رنجرتو دانغا بيجي أوروميا كيس هرتي مرة دانغا رنجرتو طول سنيفو نتجيجاس بياتينيا أورومو دانغا رامبوك إسنا بيجي ساني كيسا بوك إسمالي لقوا nuti daangaa lolu tunjirri kutaan kun ataka ilaa hanga unkan jabuutu nu biyyateenya jabuuti yachuun iyyabuuti yachuu jabuutiin biyyateenya naasi himaati jijjiga biyyateenya wacaale biyyateenya keessaa buqqisan malee Somaaleen nu buqqise Tigreen nu buqqise. Dhugaa. Taniif waan obboleessi waan yaada bareeda yaada quuqaa namarraa buqqise haasa'u jira. Hedduu nuti Oromoo rakkina qabnaa rakkina keenya kan Rabbiin nu haa argu inshaallah warra tokkummaadhaan tokkoomee biyyatti galee biyya namarra lee galee bilisummaan biyyatti galullee Rabbiin nu haa godhu
hedduu yaadni kun yaada bareedaadha itti boodan deebinaatti fufa obboleeyyan kiyya. Ayyee galatoomii obboleettii teenya sooretti nyamaaliin siyaa hedduu galatoomii yaada nu kennu fedhe. Isinilleen galatoomaa maaliifii fi waan arra nuti oromummaa chaadhumaa jirra haa biyya namaa keessaa dhumaa jiru haa alaa dhumaa jiru oromoodhaa nuti biyya daangaan maal jee namtichi tokko jijjigaan qomatiyyaa jijjiga jechuun afaan oromooti jijjiga jechuun nama kufee jechuudha jijjigaa. Duga. Kaniifuu nuti oromoon wal bira haa dhaabbannu obboleeyyan kiyyaa yaada bareedaa nu gumaachaa jirtanii akkanumatti warra wal bira dhaabbatu rabbi nu haa godhu obboleeyyan kiyyaa irraan isinii bu'aatii galatoomaadha yaada kana boodan deebiina inshaallah assalaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh ayyana galatoom. Egaan kana fakkaataa egaa sila sagantaa biraatiin isin dhiyeessu ture mee ammas keessummaan tokko yoo naaf dhufe keessummaan isin dhiyeessa Abdurrahman Ayyub eega waa'ee daangaa haafneef seeni gaafin siif qaba Abdurrahman Ayyub eega waa'ee daangaa haafneef siin barbaada haasawaa dubbii fida jedhanii dubbii maccaa fi tuulamaatiif dubbii adda bilisummaa oromootiin eegaleetiin dubbii daangarra geenye inshallah seeni mee Abdurrahman Ayyub Yosif mijawata seni. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Akam nagaya? Akam ifayya jirta? Fayya nagauma. Bagarabbin walil nudebse hargadda haasawa bareedaa toddaan raachite ittillee yaadu baadu sagantaa biraatiin hin dhufe eegaan si harkeefu asumaanii haasawa keenya kutaa lammaffaa itti fufna jeetiin si baase. Gaariidha. Waan gaariirra jirtan baay'ee nama gammachiisaa harkaanii waa dalagaa tureen isinitti hedduu hirmaatine. Waan gaariirra jirtanii maashaallah. Akka gaarii jabaadhaadha. Seenaa gurguddaa agartee rifeensa lamaa qofa osoo hin ta'in seenaan dhugaadhaa bakkuma haftee ifin tuffatinaa itti fufaa karaa gaariirra jirtanii waan gaarii qabatanii itti jirtanii. Galatoomi. Kanaan isinii jaa sheemisbaan maashaallah jabaadhu siin jenna hedduu waan kanarratti hirmaachuu qabaa hajuun qaba sheemisbaan yeroo baay'ee. Abshir ni hirmaachuus qaba. Amma wanirra dubbachaa turre waa'ee maccaa fi tuulama akkasumas waa'ee adda bilisummaa Oromoo hundeeffamuu keessatti haasoo tokko haasee ture. San gara goolabeetiin ture waan ta'eef gara haasoo keenya kan baalamanii dabarru. Ni dabarra xiqqoo booda silaa ta'e gaarii ture harkaanii waa dalagaa jira xiqqoo boodaanis deebi'a. Abshir. Xiqqoo boodaan isin dhufaa amma haasoo keessanitti fufaa amma hedduu. Anaatu beeksisa. Abshir nu jiraadhu. Ayyee nagaa. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya namni yaada yookaan komii waan dubban irratti qabda yoo jiraatan daqiiqaa 5 isiniif qaba. Daqiiqaa 5 keessatti waa dubbachuu qabna jeetiin amanaa. Yoo namni seenuu barbaadanii yaada keessan dabarfatan jiraate isiniin eegaa yookaan gara sagantaa kiyya goola buttiin deemaa galgala sagantaa biraatiin wara garraa akkuma ammaan dhageessan keessummaa wajjin galgala isinii dhufa jeetiin keessummaa kiyyaa asumaan isin beeksiseetiin jira. Wanni galgala dubbachuu deemnu waa'ee lolli daangaa akkamitti jalqabee eessatti xumuramee maalirra jira waan jiru irratti keessummaan kiyya dheengadda konnekshinii rakkoo nutti waan jiruuf addaan baanii jechuudha. Har'a ammoo galgala salaata shaayii booda akka lakkoofsa kingdom of Saudi Arabia yookaan lakkoofsa sa'a 8 jechuudha sa'a 8 shaayii booda. Asumaaniin hanga warri ati eeggattu afeerratti dhufu komii biyya ibsadha. Komiiniin han qabu waan guddaa miti waan nama kofalchiisu waan xixiqqaadha.
maali komini nan qabu ummata oromoo kadachii isarratti ajjeefamaa jiru kadachii isarratti gudeedamaa jiru kadachii isarratti saamamaa jiru miidiyaaleen adda addaa gaazexaanyoonni oromoodha akka BOAdha kun hoggaa gabaasu afaan isaanillee taatu naan galu'anii walib bu'insa guyyaa akkana gaafa amma aanaa hawwii guddinaa daaroo laboo keessatti namni oromoodha namni 23 du'ee ganda isaanii keessatti du'an mana 700tu garteetiin miidiyaan adda addaa gabaase ka gubate ka baqatee garteetiin alatti bahe akkasi haalaan hin jaaladha ummata BOA kana akka namoo daandiitii fi jaalalli gammadaa kana fa guyyaa san hedduun aarsan komiitii yakun akka dhuunfaatii beek walib bu'insa ar'aan tana taheen namni haganni du'ee je'eeni hoggaa gabaasan akkan namu fachiisee akkan komii ajaa'ibaanatti tahee walitti hin buune afaan yoon hiikkoon afaan gartee oromolleen akka oromoon bal'ootti afaan isaanii afaan oromoodhaa bal'aadha yoon akkas taate malee ganda isaanii keessatti mana isaanii keessatti namni dhufee gatee calanqotti dhufanii nama garteetiin ooyiruu qotatu gabaree ooyiruu keessa ka ooyiruu oomishatuudha tattaa'u gatanii barattootallee akkasuma gatanii gaafa irreecha dhaqan kan namni 700 du'e san 2016 jechuudha akkuma ammaan kana gatan kana bifuma kanaan gatan barattoota garteetiin bara 2014 irraa qabee hanga irratti dhuunfanaas akkanuma gatan malee bakkuma jirutti itti dhufanii gatan ummata oromoo ka bakka isaan jiranitti gataman jaaman malee ummata waliin bu'ameen jaamu oromoon qawwee hidhattee warri calangoo sun qawwee hidhattee waraana mootummaa sana iddoo ittiin jiru diina jedhi mootummaa jechuullee nama dhiba shiftaa jechuudha shiftaa humna baase jechuudha shiftaa humna baase sana iddoo ittiin jiran warri hawwii guddinaa qawwee hidhattee hawwii guddinaa keessa soomaliin hin jirtu biyya soomaliitii miti sun yoo ta'e ganda namni keessummeessee qubsiise jechuudha hawwiyyaan uummanni wanni achi jiru amarkaan jechuudha warra aadanii fi warra birambirii fi caqantii wanni achi jira ummata keessummeessite oromoon keessummeessite qubsiifte jechuun malee daangaa oromootii miti dachii oromoo irra qubatan dachiin sun ta'e oromooti. Eegaa mee masalanii gara jijjigaa daangaa jedhanii taasa'u uummanni miidiyaadhaa hoggaa gabaasuu oromoonni hoggaa haasawan. Gara garteetiin asabootiin dachii daangaa jedhanii haasawan gara baaleetiin dachii daangaa jedhanii haasawan gujiidhaan akkan hawwii guddinaa keessa calaqoo keessa daangaa jira ummata bakka isaan tattaanee namni irra bobba'ee gate jechuu jumla'an tuni duguuggaa shanyii jedhamti malee waliin bu'insa jechuun akka afaan oromoo akka nuti beeknu naannoo teenyatti nama gaama gamanaa wal lole ka humni isallee yoo walirra laafaa taate namuu kuyyoo dhagaa fudhate kun muka fudhate kuyyoo jirma fudhate kun ulee lookoo fudhate walitti bahee wal lole jechuudha waliin bu'insa jedhama malee kun ummata ramiin godhame ummata murruq namni godhe ummata namni bobba'ee fixa jedhama malee ummata garteetiin waliin bu'ee hin jedhamu afaan keenyatti nuti nama waliin bu'insa hin jedhamu walitti hin buune daangaa namaan dhayne ganda namaan dhayne horii namaan saamne makiinaa mootummaadhaa hin cabsine ganda isaanii keessa namni itti dhufee gatee bakka isaanii fixe jedhama ummata gartee namni shanyiin dhala namaa lafarraa duguuge yoo jedhanii gabaasan irra bareedaan fakkaatan saniin komadhee jechuu gara tiyyaan buleessi tiyyaa galatoometi komii tiyya kun. Egaan kabajamoo hordoftoota keenya hedduu isinirra turree isin dadhabsiifne waan ta'eef galgala ammoo mata duree biraatiin mata duree ammarraa dubbannee mata duree waa'ee daangaatiin wajjin hanga deebinu. Lolli daangaa Oromiyaa Liyyuu Poolisii fi akkasumas Somaalee fi uummata Oromoo jirtutti yoo meeqedee waa'ee ziyaabaree irraa kaasee hanga guyyaa irratti waan dubbannu qabna. Anis dhalataa naannoo saniiti ammas dhalataa naannoo sanii kan umriin na dura lafa buleessite kan waan san beeku irraa hin waa isiniif haasisa isiniif dhiheessaa galgala akkan hojjetan nu eeggatan abdiin qaba amma ammoo waaloota kan isiniin jedhin isiniif xumuraan. Waaloon kun haasawoon kiyya kan hin jalqabatu keessatti waan haasee irratti waan ilaalatu waan ta'eef waan akkuma keessatti dubbaddeetumaan deemaa jeeti. Gaafii tokkoon qaba nama garii irraa gabroonfatamaa turre Oromoon bara dheeraa cunqursaan hin seenaa qofa amma dura ammaa sin bilisoomne gabrummaa jala jirra kan dhiibbaan hambashaa jiru mataa keenya irra nuti hoo addatti maaliif wal gurgurra taantu hanqatee moomaa qoqqobbii keessanirra qoqqobbii cubbuudhaa tan warra abbaa garaa nuti hin barbaannu nurraa kaasaa shira waan jiru saniifuu shirri kun shira seenaati seenaan shiraan baduun qabdu shiraan bocolamuun qabdu saniifiin waan kana jee inshallah warri hordoftan warri faana turtan warri nageeffattan horaa bulaa wayyooma jiraadhaa deebana isinin jenna nagaan nu jiraadhaa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh